Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaamii, nagaa Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jennee akka isa galateeffannu kan nu gargaare Waaqni abboota keenyaa, Waaqayyo Gooftaan keenya maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Torbee dhukkubbii guyyaa sadaffaa guyyaa roobii manni kiristaanaa mikra Ayihud yookaan marii Ayihudotaa jettee moggaastee sanaan akka yaadannu nu taasisti jechuudha. Egaa guyyaa kanatti Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti isa qabuudhaaf isa ajjeesuudhaaf irratti mari'achuu isaanii kan nuti itti yaadannee Waaqayyoon itti galateeffannudha jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sababii cubbuu keenyaatiif, sababii badiif balleessaa keenyaatiif inni Waaqayyo ta'ee osoo jiru isa irratti mari'achuu isaanii, Waaqayyo jireenya isaaniif kenne irratti isaan garuu du'a isa irratti mari'achuu isaanii guyyaatti yaadannu, guyyaa gidiraa fi guyyaa gadda guddaadhaan Waaqayyo fuuldura dhaabbannudha jechuudha. Sababii keenyaatiif, sababii fayyina ilmaan dhala namaatiif Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti Ayihudonni ni mari'atanii jechuudha. Egaa seenaa kana kan argannu Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 1 hanga 5 irratti barreeffamee ni arganna. Akkasis ni ta'e Gooftaan keenya Yesuus waan kana hundumaa erga raawwateen booda bartoota isaatiin akkas jedhe, guyyaa 2 booddee ayyaanni Faasikaa akka dhufu ni beektu. Ilmi namaas fannifamuudhaaf dabarfamee ni kennama. Kanaan booda hangaftoonni lubootaa, barreessitoonnii fi maanguddoonni uummataa maqaan isaa Qayyaafaa kan jedhamu dallaa mana hangafa lubootaa keessatti walitti qabamanii shiraan qabanii ajjeesuudhaaf ni mari'atanii nuun jedha. Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos shiraan qabanii ajjeesuudhaaf ni mari'atanii. Wanta inni dhukkubsataa fayyiseef, waan hojii gaarii hojjeteef, warreen gooboo ta'anii waan qajeelcheef, waggaa 38 guutuu kan dhukkubsate Matsaaguu waan fayyiseef, manni qulqullummaa mana qulqullummaati malee holqa hattuu miti jedhee mana qulqullummaa waan qulqulleesseef Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti ni mari'atanii Ayihudonni isaa ajjeesuudhaaf. Kanaaf jaalala Kiristoos torbee kana guyyaa kana keessatti kan hubannudha jechuudha. Isa irratti kan mari'atameef sababii keenyaati. Sababii inni nuuf qulqullummaa nuu kennuuf jecha cubbuu keenya waan baateef. Inni hojii gaarii addunyaa irratti hojjetee daandii gaarii, daandii dhugaa waan nuu saaqeef isa irratti ni mari'atanii. Waan fayyiseef, waan gaarii hojjeteef isaaf du'a isa irratti mari'atanii jechuudha. Kanaaf guyyaa gidiraan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti eegalte guyyaan roobii mikra Ayihud yookaan marii Ayihudotaa kan jennu kanatti jechuudha. Kanaaf Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos shiraan qabamuudhaaf guyyaan irratti murteeffame guyyaa kanadha jechuudha. Guyyaa kana manni kiristaanaa tsooma dihnat yookaan tsooma fayyinaa jennee kan tsoomnu tsooma torba keessaa tokko tsooma dihnatiidha yookaan tsooma fayyinaati. Guyyaa roobiif jimaata kan itti tsoomnu jechuudha. Guyyaa roobii kanatti Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti waan mari'ataniif sababii fayyina keenyaatiif marii Ayihudotaa yaadachaa tsooma dihnati kan jennu kana yeroo hundumaa ni tsoomna kiristaanni. Kanaaf kiristaanni kan inni guyyaa kana tsoomu sababii kanaati jechuudha. Guyyaa jimaataa Gooftaa keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sababii cubbuu keenyaatiif fannoo irra ooluu isaa yaadachaa kan itti tsoomnudha jechuudha. Kanaaf Ayihudonni seerota isaanii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti jijjiiraniiru. Akkuma beeknu Ayihudonni seerota isaaniitiif kan cichan, seerota isaanii kan hin jijjiirredha. Seerri Ayihud jedhamee kan beekamu hedduudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif yeroo ta'u garuu seerri Ayihudotaa hedduun jijjiirameera jechuudha. Isa fannisuudhaaf, isa qabanii ajjeesuudhaaf jecha mari'atanii seera isaanii diiganii Gooftaa keenya isa qulqulluu ta'e irratti mari'atanii, Gooftaa keenya isa hojii gaarii hojjete irratti mari'atanii seerota isaanii ni diiganii. Seerota Ayihud diigaman keessaa muraasa yeroo ilaallu shangoon Ayihudotaa guyyaa ayyaanaatti murteessu ture.
gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannisuudhaaf garuu ni mari'ate ture. Faasikaan isaanii ga'ee ture. Guyyaa 2 booddee akkuma jedhe Kiristoos faasikaan Ayihudootaa ga'uudhaaf guyyaa 2 hafuu isaanii beektu. Ilmi namaa fannifamuudhaaf fayyinaaf dabarfamee ni kennama akkuma jedhe Kiristoos foonsaa fannoo irraatii buusuudhaaf ayyaanni keenya osoo hin ga'iin buusna jedhanii yeroo ariifachaa turanii baay'ee ni argina. Kanaaf seerri Kiristoosiif yeroo ta'u seerri Ayihudootaa shangoon isaanii cabeera jechuudha. Kiristoos irratti hammeenyi raawwachuudhaaf guyyaa dhugaa ba'umsaa murtiin hin kennamu ture akka seera Ayihudootaatti. Dubbiin dhuga baatotaa yoo gargar ba'e himatamaan sun bilisa ni ba'a ture akka seera Ayihudootaatti. Namoonni dhugaa ba'an yookaan misakkirochi warra nuun jennu waliin jechi isaanii adda adda yoo ta'e himatamaan sun bilisa ni ba'a ture. Himataan himatamaa irratti dhugaa ba'uu hin danda'u ture. Ayihudoonni garuu Kiristoos irratti dhugaa ba'aa turani jechuudha. Isaan warreen seera Ayihud beekna warreen jedhan seera isaanii irratti seera cabsaa turani jechuudha. Hangafoonni lubootaa sagalee shangoo sanaa ni dhaga'u ture yookaan sagalee shangoo sanaatiin sagalee namoota shangoo sana keessa jiraniin murteessa ture. Yeroo sanatti garuu Kiristoosiif yeroo ta'u seerri Ayihudotaa hedduun cabeera jechuudha. Kiristoosiin fannisuudhaaf seerri isaanii hedduun cabeera. Kana qofaa miti akka seera Ayihudotaatti namni reebame hin fannifamu ture. Namni fannifamuudhaaf jiru immoo hin reebamu ture. Kiristoos irratti garuu seerri kun ni cabe. Kiristoosiin ni reebanis ni fannisanis jechuudha. Kanaaf yeroo Kiristoosiif ta'u seerri Ayihudotaa hedduun cabeera jechuudha. Isa fannisuudhaaf isa ajjeesuudhaaf yeroo ta'u seera isaanii cabsaniiru. Waliin tokkummaadhaan isa irratti mari'atanii isa irratti murteessaniiru jechuudha. Du'a isaaf murteessanii jechuudha. Namni hedduun iyyi hedduun Yerusaalem keessatti hamma ta'u namni hedduun amma dogoggoru amma badu namni tokko baduu wayya jedhanii Kiristoos irratti murteessan. Egaa osoo hin beekin raajii dubbatanii raajiin akka raawwatamu taasisanii inni sababii addunyaatiif sababii ilmaan dhala namaatiif du'uun isaaf ni mala waan ta'eef du'uun isaa ajjeefamuun isaa fayyina dhala namaadha waan ta'eef garuu raajiin sun nama raajii sana raawwatuuf wayyoo. Kanaaf kana yaadachaa guyyaa sadaffaa guyyaa roobii kanatti marii Ayihudotaa yaadachaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ni galateeffanna isaaf ni sagadna isa ni waaqeffanna jechuudha. Yeroo ammaa namoonni hedduun sobaan walitti qabamanii dhala namaa irratti kan murteessan hedduudha. Namoonni akka badaniif gidiraa namaa irratti kan murteessan hedduudha. Namoonni qulqullummaa osoo qabanii akka isaan du'an kan murteessan hedduudha. Walitti qabamanii maallaqa walii laatanii lubbuu dhala namaa irratti kan murteessan hedduudha. Mana kiristaanaa keessas bakkee addunyaa keessas baay'eetu jiru. Akka Kiristoos isa qulqulluu ta'e irratti Ayihudoonni murteessanii shangoon isaanii walitti qabame akkuma du'a irratti murteessanii mana kiristaanaa keessatti walitti qabamanii lubbuu dhala namaa irratti kan murteessan kan du'a murteessan hedduun jiru. Addunyaa irratti lubbuu dhala namaa irratti kan murteessan hedduun jiru. Hojii hammeenyaa hojii haqa hin taane kan hojjetan hedduun jiru. Akkuma Yihudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti murteessan jechuudha. Sababii keenyaaf Kiristoos irratti duunii irratti murtaa'e inni garuu qulqulluudha. Inni garuu hojii gaarii malee hojii hamaa kan raawwachuu hin dandeenye amalummaa isaatti qulqulluu kan ta'e Kiristoosidha. Isaaf garuu duutii hin malu garuu fayyina dhala namaatiif du'uun isaaf ni barbaachisa waan ta'eef nu fayyisuudhaaf Kiristoos fannoo irratti fannifamuun isaaf hojii isaati waan ta'eef kaayyoo isaati waan ta'eef jaalala isaa nuuf mul'isuudhaaf addunyaatti dhufe waan ta'eef fannifamuun Kiristoos fayyina keenya waan ta'eef garuu warri shangoodhaan walitti qabamanii sobaan Kiristoos irratti ni murteessani. Kanaaf manni kiristaanaa laphee cabeen laphee gadi of qabeen waa'ee kanaa yaadachaa akka nuun Kiristoosiin galateeffannu ni taasifti. Garafamuu Kiristoos akka nuun yaadannu sababii keenyaaf irratti tufamuunsa sababii keenyaaf kabalamuun isa sababii keenyaaf waaqa ta'e osoo jiruu qabamuunsa hiikee kan nu gadhiise bilisaan akka jiraannu kan nu taasise Kiristoos nuuf jecha qabamuusa kan itti qalbeeffannu kan itti hubannu sana yaadachaa kan itti nuun waaqayyoof sagadnu akka ta'e ni hubanna. Kanaaf guyyaa kanatti
qabamuun isaa nuuf akka ta'e hubannee fayyina keenyaaf akka isarratti murteessan hubannee qalbeeffannee Kiristoosiin laphee cabeen akka waaqeffannu manni kiristaanaa kana nu barsiisti jechuudha. Kanaaf guyyaa roobii kanatti marii Ayihudootaa yaadachaa ni tsoomnaa, Kiristoosiin ni kadhannaa, waa'ee fayyina keenyaaf inni wanta inni nuuf raawwate sanaan ni galateeffanna jechuudha. Kanaaf sana qalbeeffachuun hubachuun barbaachisaa ta'a. Sobaan mari'achuun barbaachisaan ta'u mana kiristaanaa keessatti dhugaadhaaf walitti qabamuun barbaachisaadha. Hojii hamaatiif walitti qabamuun barbaachisaan ta'u namoota irratti sobaan murteessuun hojii hamaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf warreen kana raawwannu yoo jiraanne deebi'uun barbaachisaadha. Gara Kiristoositti ija keenya harka keenya kaasnee dhiifama gaafachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yeroo sana Waaqayyoos gara keenyatti ni deebi'a. Kanaaf sana hubachuun qalbeeffachuun barbaachisaa ta'a. Nutis sana hubannee qalbeeffannee goonka laphee cabaatiin Waaqayyoo fuuldura akka dhaabbannu Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee qalbeeffannee mana isaa keessa akka jiraannu Waaqayyo fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.